Kun tuutoriyaalii koorsii Global Trend irratti afaan Oromootiin isiniif kennamaa turedha. Isiniif kennamaas jirudha. Chapter 5 irra jirra. Kabajamoo maatii miidiyaa dirree barnootaa akkamnaaf jirtu nagaa keessanii nagaa isin gaafachuu hin daganne. Aan obboleessii keessan baay'ee kanan isiniif yaadu baay'een kanan isin yaaduu fi isin jaalladhu waliyaad baratichi. Tuutoriyaalii keenyaan egaa chapter 5 paartii isa dhumaatti kan laallu irraa waa'ee global cultural issue'ti. Dhimmoota addunyaa ta'anii aadaa jechuudha. Dhimmoota aadaati kan laallu paartii kana jalatti miidiyaa dirree barnootaa guddisaas jirtu, jaallachaas jirtu, hordofaas jirtu. Maatii keenyallee ta'aa jirtu. Stiil garuu sababii adda addaan utuu beekinis ta'e irraanfattanii warri sabiskiraayib godhin sabiskiraayib godhaatii nutti dabalamaa isiniin jedha. Kallattumaan gara tuutoriyaalii keenyaattiidha kan seennu cultural imperialism. Imperialism jechuun maal jechuudha? Imperialismiin akka beektan egaa daangaa ofiirra darbanii kan biraa bulchuudha. Daangaa bal'ifachuudha. Biyya culturalidha kun beeka cultural imperialismidha. Bulchiinsa utuu ta'e imperialismii jechuun bituudha bakka hamma dandeesse bitiidha deemiti. Hamma dandeesse daangaa keerra ce'iiti bitiidha miti imperialismiin akkasiidha. Cultural imperialismiinis akkasiga. Aadaan kee aadaa biraa balleessee bakka aadaa sanii yemmuu qabatu jechuudha. Keessumaa hammaan tana yemmuu laaltan aadaan warra adii biyyoota Afrikaa kana hammam akka affekti gochaa jiru. Kun cultural imperialismidha jechuudha. Bakka aadaa keenya fudhatee aadaa keenya filatan out godhee aadaa keenya balleessee kansaa warra aadaa isaanii nutti fe'aa jiru. Karaa kanaan cultural imperialismii jennaan isa kanaani. Yeroo tokko tokko immoo Homogenization faa jennaan jechuudha. Isa kanaani ilaallagaa isa kana laalla jechuudha walii wajjin. Nafaana tura ammas cultural imperialism is the result of cultural globalization. Cultural imperialism egaa bu'aa maaliiti? Cultural globalizationiti. Cultural globalizationiti. Kana jechuun a process whereby information processii yookaan adeemsa akkamiidha? Odeeffannoon commodities meeshaaleen and images that have been produced in one part of the world enter into global flow that tend to flatten out cultural differences between nations, regions and individuals jechuudha. Odeeffannoo ta'uu danda'a. Commodity ta'uu danda'a. Fakkiiwwan ta'uu danda'a. Isaan kunniin jechuudha egaa biyya tokkotti kan oomishaman yemmuu biyya biraa seenan filoo yemmuu godhan yemmuu socho'an gara biyya biraatti flatten out yemmuu godhan cultural difference jechuunis adda addummaa garaagarummaa aadaa yemmuu qulqulleessan flatten out jechuun yemmuu qulqulleessan yookaan immoo yemmuu balleessan jechuudha. Garaagarummaan aadaa badaa deema between nations saba gidduu kan jiru, between regions naannolee gidduu kan jiru, between individuals namoota gidduu kan jiru. Egaa akkuma beektan aadaan aadaa jedhamuudhaaf nama tokkoof nama lamaaf isaa oliin shaakalamuu practice ta'uu qabaata. Kanaaf garaagarummaan aadaa maal ta'a deema jechuudha? Badaa deema. Kuni yeroo tokko tokko maal jedhama akkuma inni isiniin jedhe Homogenization jedhamee illee waamama jechuudha. Inni akkasii kuni Homogenization jechuuni maal jechuudha? Is the process where global commodities and the commercial and the marketing practices associated with the fast food industry have come to dominate more and more economic sectors jechuudha. Kana jechuun global commodity meeshaaleen tokko tokko jechuudha. Akkasuma commercial meeshaaleen daldalaa fi marketingii jechuudha. Associated with fast food nyaata dafee dhiyaatu beektuni. Fast food industry nyaata dafanii kan qopheessan industiriiwwan akkasiidha.
come to dominate and a more economic sector. More and more economic sector tokko maal yommuu godhan jechuudha yommuu dhuunfatan akka jechuutti yommuu dhuunfatan fast food industry dhaan kan wal qabatu came to dominate more and more economic sector yommuu qabatan jechuuma jechuudha warri fast food industry kun jechuudha fast food industry yookaan industryiwwan nyaata battalatti dhiyeessuu danda'an kuni economic sector diinagdee yoo maal godhan dominate yoo godhan yoo to'atan jechuudha industryin kaanii badee jechuudha yookaan immoo industryin kaan gabaadhaan ala ba'e isaanumti yommuu diinagdee to'atan kanagaa maalii fi cultural imperialism wal qabsiisere just aadaan biyya alaa fakkeenyaaf aadaa warra chaayinaa aadaa keenya yommuu to'atu aadaa keenya filatanaawut godhe balleessee immoo aadaa biyya kanaa utuu to'ate jedhamee kanaaf wal qabate jechuudha maakdoonaaldaayizeeshiniidhaan kanaaf wal qabsiisa maakdoonaaldaayizeeshin jechuun akkuma beennu indaastiriiwwan akkasii sun indaastiriiwwan kan kaan gabaa diinagdee seektara ikoonomii diinagdee keessaa baasanii ofii isaaniitti iddoo yommuu qabatanidha. Cultural globalization fueled by the so-called information revolution. Fueled beektu kan baksu yookaan immoo akka nadaajiitti kan gargaaru jechuudha. Cultural globalization kanaaf nadaajii ta'e boba'aa ta'e kan gargaaru maal kan jedhamudha. Information revolution hin beektu kana immoo emerging technology keessatti warraaqsa odeeffannoo isa jedhamu odeeffannoon yerootti akka karaa salphaa ta'een argamudha amma yeroon kun information revolutionidha jechuudha warraaqsa odeeffannooti sababii kanaaf egaa cultural globalizationis kan inni babal'atu asuma teenyee waan Ameerikaa jiru chaayinaan akkaataatti aakti gootu fiilmii chaayinaa laallaa kana jechuudha odeeffannoon salphaatti argama. The spread of satellite communications kana jechuun immoo karaa biraatiin immoo tokko information revolutionidha boba'aa ta'uufii kan danda'u boba'aa cultural globalization akka babal'atu kan taasisu jechuu keenya. Inni lammaffaan spread of satellite communications satelliteewwan quunnamtii reediyoo ta'uu danda'a TV ta'uu danda'a isaan jechuudha satellite warra hojjetan kanneen telecommunication networks ta'uu danda'a information technology ta'uu danda'a technology odeeffannoo warra internetis ta'uu danda'a global media corporations ta'uu danda'u BBC CNN kunniin egaa cultural globalizationiin akka inni ariitiidhaan bal'atu taasisu jechuudha. The popular image of globalization is that globalizationiin maaliin beekama? It is top down process. Top down process jechuun baddaarraa kan gadi dhufu jechuudha. Baddaarraa kan gadi dhufu adeemsa akkasiidha. The establishment of single global system that imprints itself on all parts of the world jechuudha. One size fits all akka jennu san saayizii tokko hundatti kan ta'u maal jechuudha top down processiin akkuma siniin jedhe baddaarraa gadi dhufu fakkeenyaaf biyya siyaasa keessatti top downii fi up downiitu jira down to topiitu jira bottom to top asii ol jijjiiramni tokko hawaasa keessaa gara mootummaatti gara biyyaatti yemmuu ol ka'uu fi top downiin immoo ajajni tokko mootummumarraa immoo gadi dhufu akka jechuuti. As keessattis immoo imeejiin globalizationii kan ittiin beekamu globalizationiin jechuudha top down processiidha. Kana jechuun karaa biraatiin immoo the establishment of single global system sirni addunyaa tokkichi jechuudha imprints itself on all parties of the world jechuudha ofii isaa addunyaa hundumaattu yemmuu of bal'isu jechuudha tokkittiitu jira jechuudha karaa biraatiin
cultural imperialism kan jenneef kanaaf imeejii takkitti fakkii takkitti jechuudha. In this view, globalization is linked to homogenization, as cultural diversity has destroyed in a world in which we all watch the same television programs, buy the same commodities, eat the same food, support the same sports stars, etc. Kun immoo homogenization fida. Homogenization jechuun maal jechuudha? Wal fakkeessuu jechuudha. Homo jechuun ammagaa tokko wal fakkaataa jire. Homogenization jechuun just bakka tokko akka ta'u gara tokkootti fidu, aadaa baay'eetu ture gara tokkootti fidu kanaan wal qabata jechuudha. Sababni isaas as cultural diversity has destroyed, adda addummaan aadaa ammoo hammuma badaa deemu in world in which we all watch the same television. Sababni isaas nu kan jirru amma addunyaa akkamii keessa sagantaa televiziyoonaa wal fakkaataa hordofna, commoditiiwwan meeshaalee wal fakkaataa binna. Ilaalaa amma uffata keenya ilaalaa, kophee keenya ilaalaa, bilbila keenya ilaalaa, meeshaalee wal fakkaataa bilbila wal fakkaataa qabanna. Eat the same food, nyaata wal fakkaataa binna. Support the same sport stars, urjiiwwan ispoortii wal fakkaataadha kan nuti deeggarru. Hundi keenya Ronaldo amma kan deeggaru nama Messi kan deeggaru achi ispoortii kaan keessaas. Kanaaf kuni gaamaa wal nu fakkeessaa dhufaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf Ronaldo kan deeggaru yoo biyya Ingiliiz keessa Portugaal keessa namni miliyoona 20 Ronaldo deeggaruu danda'a. Itoophiyaa keessas akkasuma amma kana ta'uu danda'a. Biyya addunyaa biraa keessas amma kana yookaan kanaa ol kanaa gadi ta'uu danda'a. Garuu walitti dabale namni kun hundi nama wal fakkaataa deeggara. San booda homogenizationiitu dhufaa jechuudha. Wal fakkaachuutu dhufa. Globalization has in some ways fashioned more complex patterns of social and cultural diversity in developing and developed states alike. Globalization faashinii kompleksii ta'e paatarnii hawaasummaa jechuudha. Maal gochaa jira? Faashin godha jechuudha. Faashin godha. Injijjiiran geddaraa akka jechuuti geddaraa. In developing states, biyyoota guddataa jiran keessatti western consumer goods yookaan meeshaaleen warri dhihaa kun oomishanii and the images have been absorbed into more traditional culture practice through process of indigenization. Karaa processii kanaatiin absorbed ta'uu jechuudha. Yookaan immoo gara biyya biraatti seenu, biyya biraatiin fayyadamamu. Indigenization jechuun maal jechuudha? Indigenization is the process through which alien goods, processii yookaan adeemsa akkamidha? Wantoonni keessummaa ta'an alien goods, wantoonni meeshaaleen keessummaa ta'an, meeshaaleen alaa seenan jechuudha. And the practice are absorbed by being adapted to local needs and circumstances jechuudha. Fi practices ta'uu danda'a, shaakala adda addaa ta'uu danda'a. Isaan kuni yemmuu adapted ta'an jechuudha. Akka waan keenyaatti yemmuu fayyadamnu wantoota sana jechuudha karaa gabaabaati. Local needs and circumstances. Akka keenyaatti yemmuu fayyadamnu adapt goone akka waan keenyaatti. Fakkeenyaaf mee gudsii keessa alleen gudsii keessaa tokko siniif kaasuuf mee TV mee fudhadhaa. Amma TV fakkeenyaaf meeshaa alaati mini alaa seena Itoophiyaa keessatti oomishamaa han oomishamuun se'u yoo spare partiin isaa itti fe'amellee gaxaaxamame malee jechuudha. Garuu nuti addaatti goone yemmuu fayyadamnu akka local needsii keenya yemmuu guuttan wanti dhalleedha. TV needsii miti. Practice adda addaatis ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf karaatee fudhadhaa. Fakkeenyaaf chaayinaadhaa dhufe mini karaateen
amma adopt goone fayyadamna jechuudha akka waan keenyaatti. Kun indigenization jedhama. Developing states western consumer goods and image sabbiin akka kanatti absorbed ta'u jechuudha. Akka kanatti absorb goone. Absorb jechuun kallattii nama ittiin ko xuuxu jechuudha. Xuuxnee fayyadamaa irraa jechuudha waan Oromoo akka keenyaatti addaatti goone keenya fakkeessine jechuudha. Kanadha indigenization jechuun. Cultural or civilizational clash and identity conflicts. Clash walitti bu'insa. Identity conflict walitti bu'insa eenyummaa jechuudha. Eenyummaan yommuu walitti bu'uutu jira. Aadaanis yommuu clash wal godhu yommuu walitti bu'u. Qaroominni aadaan egaa qaroominaa wajjin wal qabata. Qaroominni yommuu walitti bu'u. Culture and nationalism have generally been closely intertwined. Baay'ee walitti hidhaminsa qabu. Aadaanii fi maaltu nationalismiin sabboonummaan jechuudha. Aadaa koonan boonaa maal jedhama mitiire. Kanaaf sabboonummaa jechuun saba ofiin boonuudha. Aadaa ofiin boonuun maal jedhama? Aadaan boonuu jedhama ta'a. Jarri kun lamaan walitti hidhamu baay'ee. By understanding this kan hubachuudhaani leaders usually draw upon cultural similarities to diminish tensions. Yeroo baay'ee gaggeessitoonni maal godhu cultural similarity draw upon godhu yookaan aadaan akka wal fakkaatu hawwu. Aadaawwinnat jedhamanni kun aadaa wal fakkaataa afaan tokko amantaa tokko irra jedhan. Sababni isaas tenshinii hir'isuudhaaf gargaara. Conversely, upon cultural differences and hatreds to promote conflict. Sababni isaas cultural difference maal godha? Yookaan namni aadaa adda addaa hordofu konfliktiin uumamuu danda'a. Walitti bu'insi ni babal'ata. Aadaan gaafa tokko jechuudha. Kanaafidha mootummoonni darban aadaa tokko maalii tokko uumuuf kan isaan yaalan jechuudha. Given that all societies directly or indirectly promote their values as positive and desirable, while simultaneously devaluing those of other societies, ethnocentrism as a behavior is likely to develop. Ethnocentrism jechuun aadaa ofii qofa jajjabeessu. Aadaa koo kan ga'u hin jiru, afaan koo saba koo kan ga'u hin jiru. Ethnocentrism jedhan devaluing those of other society. Devalue gochuu gatiin ala gochuu. Aadaa nama biraa jechuudha. Aadaa saba biraa. Kanaaf egaa given that all society directly kana hundumaa erga jennee kaane sabni jechuudha. Sabni baay'een directlyis ta'e kallattiidhaanis ta'e al kallattiidhaan promote their values as positive and desirable. Values ammas keessatti value jechuun duudhaa jechuudha fayyadamne yookaan sona jechuudha. Duudhaa isaanii jechuudha positively ilaalu desirableidha jedhu. Gaariidha, fooyyeedha, kan keenyatu caalaa akka jechuuti jechuudha. Aadaan keenya duudhaanis aadaa keessa jira waan ta'eef jechuudha. Duudhaan nuti qabnu duudhaa karaa positivitii ilaalu jechuudha. Gaarii godhanii ilaalu desirableidha keenya fooyyeedha gaariidha jedhanii yaadu. Kun immoo garamitti geessaa? Gara ethnocentrismiitti geessa egaa. Ethnocentrismiitti geessa. Kana jechuun each society may view itself as the center of the world. Centrism argitanii maqaa masaarraa yoo kaatan center of the world kan koo just kan ofii fuudhanii centerii kaa'u gidduu kaa'u jechuudha. And perceive and interpret other society within its peculiar frame of reference and invariably judge them to be inferior jechuudha. Amma gaa gidduu keessa ethnocentrism gidduu keessa yookaan centerii keessa kan ofii kaa'udha. Aadaa ofii fakkeenyaaf aadaa ofii gidduu keessa hin kaa'u, warra kaan achirraa kaasanii shallagu jechuudha. Achirraa kaasanii judge godhu. And interpret other societies. Biyya bira societyuwwan yookaan hawaasa biraa achirraa kaanii hiikuu jechuudha. Yoo aadaa isaaniitiin yookaan
vaaluu duudhaa isaaniitiin wal faana deema ta'e bakka sirriidha jedhu. Kan isaaniitirraa ka'aniitu manaxirii isaaniitiin ilaalu waan ta'eef jechuudha. Judge godhu jechuudha akka kanatti. Invariably jechuun aadaa isaaniitiin utuu adjust aadaa isaanii miijana tokkorra kaa'aniitu kan warra kaanii miijana kaanirra kaa'anii yoo xiqqoo aadaa isaaniirraa jijjiirama kan qabu ta'e judge godhu jechuudha. Infariiriidha. Aadaa gadheedha. Aadaa gadhaanaadha. Afaan kun afaan gadhaanaadha jedhanii judge godhu. Akkasitti faradu murteessu jechuudha. Kan isaanitti wal bira qabanii. Kanaaf kontekstii isaatiin laalamuu qabaa kan jedhamuuf etnoosentarizimiin hin jajjabeeffamu. Siiviksii keessatti sirriitti barannee jirra. Tuutoriyaalii ilaaluu hin dandeessu, dubbisuus hin dandeessu. Kanaaf etnoosentarizimii faallaadha. Kontekstii isaatiin laaliidha hundumasaa. Aadaa namaa akka aadaa namaa aadaa keetti wal bira qabdeetu hin taane akka isaatti keessa akka keetti hundumaa kontekstii isaatiin laaluutu nurra jiraata. The more culturally distinct the other societies perceived to be jechuun distinct yoo societiin tokko culturally yoo distinct ta'ee ilaalame jechuudha perceived ta'e the more inferior it is often deemed to be jechuudha. Bakka aadaan kun adda jedhee yoo aadaa isaa adda baafate warra kaan inferiiriidha jedhee caalaadhumatti inferiiriidha yookaan gadhaanaadha jedhee judge godhaa san booda hordofee kan dhufu thus suitable for negative treatment jechuudha. Negative resultiitu dhufa jechuudha san booda gaariin ta'u. Perceptioniin yookaan ilaalchi kun immoo this perception is at the heart of ethnic conflicts. Walitti bu'insa sabaa walitti bu'insa qomoof qomoo gidduutiif sababa ta'a jechuudha kuni. And international wars deemee immoo maal ta'a waraana sadarkaa addunyaa ta'a jechuudha. Waraana addunyaawaa ta'a wanti kuni. In line with this logic, the famous political scientistiin siyaasaa beekamaan SCP Huntington namichi jedhamu maal developed godhe? Clash of civilization thesis. Clash of civilization thesis jechuun walitti bu'iinsa qaroominaa yookaan theesisii walitti bu'iinsa qaroominaa akka jechuuti waan jedhu hojjete jechuudha. Which explains contemporary global conflict in terms of cultural difference. Yeroo ammaa kana addunyaan garaagarummaa aadaatiin akka walitti bu'aa jirtu. Just garaagarummaan aadaa addunyaa walitti buusaa akka global conflict in terms of cultural differences. Sababii garaagarummaa aadaatiin walitti bu'iinsi akka jiru addunyaa ammaa keessa teesisii hojjete kanarraa riisarchii hojjete kanarraa argate jechuudha namichi kuni. Akka namichi kun jedhutti civilization will be the dividing line in future global politics. Qaroominni jechuudha dividing lineidha, sarara qooddu. Maaliif maal akkan adda qoodu? Siyaasaa fi dividing line in future global politics. Siyaasa fuula duraa jechuudha. Siyaasa addunyaa kan fuula duraatii fi and it is the clash of these civilizations that would primarily define the feature of 21st century global order jechuudha. Sirna addunyaa jaarraa 21ffaa kana define kan godhu yookaan featureii isaa bifni isaa maal fakkaata kan jedhudha. Bifni isaa kana fakkaata jechuudha. Culture conflict, global conflict in terms of cultural difference dha jechuudha. Walitti bu'insa addunyaawaa sababii maaliitiif? Sababii cultural difference adda addummaa aadaatiif. And Huntington argues that there are 8 major civilizations in this game, namely civilization meeqa jiradha Huntington teesisii isaa irratti 8 kaasa tokko warra kan westerniitu jira, qaroomina warra dhihaa, Confucian warra Chinaati, Japanese, Islamic,
Hindu, Islamic Orthodox, Latin America and Africa. Kanaaf qaroomina kanatu jira. Qaroomina 8 kanatu jira adda baase. The clash civilizations theory. Theory'n yookaan yaadamni clash civilization. Clash of civilization, sorry. Walitti bu'insa qaroomina jedhu. Namichi kun hojjate kun maal ibsa? That there had existed and will continue to exist conflict instead of cooperation among civilizations. Kanaaf pessimistii jechuudha namichi. Fuula durattis ta'u akkanumatti itti fufa conflictii yookaan walitti bu'insi kuni. Instead of cooperation among civilizations. Qooda cooperate gochuu tokko ta'u nagaa buusu maaltu itti fufa jechuudha. Conflict walitti bu'insatu itti fufa. Waan jedhu irra ga'ee jechuudha. Xumurree irra ga'a. Xumurree jirra global trendii xumurree jirra dhuga. Baay'ee nuffisiisaa ta'us xumurree jirra paartii gara 27 moo maaliin xumurre. Itti fufa ga'a. Gaaffiiwwan akkasuma immoo yoo barbaachise samarii yeroo yerootti isiniif hojjechuu nan danda'a. Global trendiin chapter 5 akka kanatti goolabamee jira jechuudha. Koorsichumas goolamnee jirra. Uliyaad baratichan ture tutorialii faana. Kun koorsii global trendiidha. Global trendiin koorsii akka freshman koorsitti yookaan common koorsitti sadarkaa yuunivarsiitii fi dhaabbilee barnootaa olaanoo kolleejjii higher education jechuudha. Kolleejjiiwwan keessatti ni kennama. Keessumaa barattoonni political science baratan barumsi kun baay'ee lafee dugdaati. Barumsi kun global trendiin isaanii fi barattoota seeraafis akkasuma jechuudha. Waan isin bu barumsi kun challengingiidha. Nama siyaasa beekuuf sirritti ni gala. Nama just gaafa barumsa siyaasaa keessa seenanii saayinsii siyaasaa baratan koorsiin kun baay'ee akka ulfaate illee natti himaa turan barattoonni saayinsii siyaasaa baratan akka itti salphate. Erga political saayinsii keessa galanii baratanii koorsichi salphaa akka ta'e natti himaa turani. Dura garuu akka challenge isaan gochaa ture fa'aa jechuudha. Yeroo freshmaniitti baratamu. Barattoota seeraaf illee baay'ee gargaara koorsiin kun. Waa'ee siyaasa addunyaa, waa'ee dhimmoota addunyaa, global trend affairs waan haasa'uuf jechuudha. Walumaa galatti Uliyaad baratichi koorsii adda addaa irratti tuutoriaalii isiniif hojjeta. Akka jaallattan amantiin qaba. Egaa xumurree jirra global trendii nagaan naa tura. Baay'een isin jaalladha ammoo akka isin jaalladhu kun hojiin isin argisiisee jira. Yeroo koorraa aarsaa godhee beekumsa koo xiqqoo kanaan isin tajaajiluuf wayitan barataa turettidha. Yeroon kun yeroon tuutoriaalii kan hojjedhu wanti isin naa beekuu qabdan yuunivarsiitiin Finfinneetti barataa seeraa wayitan turedha. Waggaa 3ffaa amma 5ffaa gidduun hojjedhe. Ulfaadha waan na faana turtanii fi baay'ee isinan jaalladha. Saba qashtii chaaw.